Guyyoota 48tiif godambaa saayinsiitti gaggeeffamaa kan ture agarsiisi dippiloomaasii xumuramuu ministeerri dhimma alaa beeksise. Dhimma kana ilaalchisuun ibsa miidiyaaleef kan kennan deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaadder Burtukaan Ayyaanoo agarsiisi dippiloomaasii kun gaggeessitoota dhaabbilee garaagaraa 639 fi lammiilee 250,000 ol ta'aniin daawwatameera jedhan. አጠቃላይ የአውደ ርዕይ ጎብኚዎች በድምሩ እስካሁን ባለን መረጃ በተቋማትና ድርጅቶች ሲታይ 639 ተቋማት waliigalaan qaamoleen agarsiisichaa daawwatan dhaabbilee 639dha. Kutaaleen hawaasaa 200 fi 50 agarsiisa kana daawwataniiru. Kunis aangoota biyyattii, abbootii qabeenyaa fi barattoota kan of keessatti hammatudha. Agarsiisi kun baroota dheeraaf adeemsa dippiloomaasii biyyattiin hordofaa turte haalaan osoo hin beekamiin ture kan beeksisee kan jiran Ambaasaadder Burtukaan kana irraas sona sosochii dippiloomaasii dammaqsuu danda'u irraa argachuun akka danda'ames himameera. አውደ ርዕዩ ለዘመናት ተዘንግቶ በተገቢው ደረጃ ሳይዘከር የቆየው የሀገራችን የዲፕሎማሲ ታሪክና agarsiisichi waggoota dheeraaf osoo mul'atiin kan ture adeemsa dippiloomaasii biyyattii kan beeksisedha. Kana malees gahee dippiloomaatota olaanoo biyyattiif oolmaa guddaa oolan dhokatanii turan mul'isuun daawwattoota biraan ga'uun danda'ameera. Biyya ijaaraa jirru kanaaf ergaa gahaa agarsiisichaan mul'isuun danda'ameera. Yeroo jijjiiramaa keessatti Itoophiyaan dhiibbaa biyyoota alaa hedduu jala seenuun kan yaadatamuu kan jiran Ambaasaadder Burtukaan yeroo sanatti gaggeessitoota biyya keenyaa gahee olaanaa bahachuun imala dippiloomaasii biyyattii kanneen milkeessanii fi bu'aa bahiiwwan keessa darbames akkaataa dhalootaaf ta'uu maluun agarsiisuun danda'ameera jedhan. በድህረ ለውጥ ዓመታት ሀገራችን የገጠማትን የውጭ ጫናና የውስጥ ተግዳሮት yeroo jijjiiramaa keessatti dhiibbaa dippiloomaasii ture yeroo sanatti biyyoota Itoophiyaa cina dhaabbatanii fi dippiloomaatota gahee olaanaa bahatan ibsuun danda'ameera. Kana malees dippiloomaasii yeroo ammaa biyyattiin qabattee jirtu dhimma faayidaa lammiilee fi biyyaa eegsisu biyyoota ollaaf xiyyeeffannoo kennuu kan jedhus agarsiisa kanaan ifaan mul'isuun danda'ameera. Adeemsa dippiloomaasii keessatti rakkoon Afrikaanotaan hiikamuu qabaa ejjennoo jedhu ardii Afrikaaf kan gumaachite Itoophiyaan agarsiisa kana keessattis mul'isuu kan ያልተተውስ ዱበተኔሩም ለአፍሪካዊ ፈተናዎች አፍሪካዊ መፍትሄ በሚለው rakkoolee afrikaanotaaf falli afrikaanota ejjennoo jedhu gamtaa Afrikaa fi addunyaaf ifoomsuu kan dandeesse Itoophiyaan agarsiisa kanaan mul'isuu dandeesseetti. Misoomatti fufiinsaa fi faayidaa lammiileef biyyaalessaa ishee eegsisuun hojii dippiloomaasiin waggoota dhiyoo keessatti hojjettes agarsiisa kanaan mul'isuu dandeenyeerra. Torbee dippiloomaasii kana keessatti seenaa walitti dhufeenya alaa keessatti qormaatilee mudatanii fi milkaa'ina isaa irratti simpooziyemiin garaagaraa gaggeeffamus ministeerichi ibseera. Qaamolee agarsiisichi akka milkaa'uuf gahee isaanii bahatanis ministeerri dhimma alaa galateeffateera.